dubbii hin afarsina oromoon dubbii hin afarsina kana kan isinin jedhu dhaamsa kaayoo qabdi wanni akka itti deemamu qabdillee dhugaamo soba huccuu tanaan beeyta wayitaan dhufe karoora kanaan dhufe hin beeytan maaltu dalagame maaltu jira soba moo dhugaa nuttu sinii fida jajjidan taarika wajjin waan dalagame wajjin dhugaa dalagame moo sobaan dalagame maaltu dalagame akkamit dalagame yoo dhugaa ta'e akkamit dalagame karoora kamiin dalagame eenyu dalagee eessa dhaqee maaltu dalagee yoo dhugaa ta'e nuttu sinii fida yoo hin dalagamne hin jiraa maalii jedhamle nuttu sinii fida sa'aatii 40 way sa'a 2 yoo rafne rabbiin ka argu 42 keessa sa'a 2 yoo rafne hirribni keenya jira jarranu isinii haa galu kun isinii haa galu kun yoo dhugaa taate oromoo waan jettu eeyna itti achi finne yoo soba taate illee nu isinii fida yoo isin soba taate dubbiin tun huccuu kanaan hin dhufnu yoo dhugaa taate huccuu kanaan dhufna isinii haa galu akkanatti maaltu deemee maaltu dalagamee nuttu isinii fida dhageettanii hin cinqamina bakka mara jira gurri keenya bakka biraa jira arrabni bakka biraa jira luuyni bakka biraa jira harki bakka biraa jira kulliin qaama keenyaa bakka biraa jira kulliin isaa waa fidee dhufaa jira oromoo kulliin isaa kulliin tokkochi akkanaan deebi'aan jiru waan fidee dhufaa jiru kana kuufamaa jira kuufama kana keessatti waan jiru waan haqaa waan rabbiin jaalatu nuttu gadi baasa kanaan ala ammoo feesbuuka kanarratti dubbii takka osoo hin bayyanfatin daqiiqama dubbii dhageettaniin gadi baatanii waan ibsina maali waan isinin jedhu qabu kanarra waa maxxansu waa ibsu guyyaa 2-3 iyyitanii cal'isuun xabii'aa kenna nama iyyinuuf qanamnallee nama iyyinuuf qabna nu jajjidan hin beeytan kana nama iyyinuuf hin qabna nama iyyinuuf hin qabna nama namni isaan iyyina jira rabbiin qofti isaa iyyu nama iyyinuuf hin qabna jajjidan qabna walaakin nama namni iyyineef qaba ka rabbi qofti isaa iyyu kun in dabro kanatti maaltu jira nu bira eegaa hagana qofa wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh hin cinqaminaa nu eegaa anattu tafaasiila dubbii dhibbarraan dhibbatti isinii fida tafaasiila dubbii maaltu akka deema arruuyiiti yatana eennuuf sodaadhu rabbii aalamaa malee isinii galaami tafaasiila dubbii anattu isinii fida cinqaa tokko malee sooshaal miidiyaa irratti osoo nu batii waan adda addaa hawaasa tuqu nama akkanattu akkana godhee duraanuu isin beeynaa kun istiraatiijii nama du'ee nama kufee qofa dhagaa xariiqa qabna karaa deemnuu qabna nu tokko ka isinii himu nadhii gammadaa kaleessa awwaalame taarika kana keessatti ammoo namni biraan awwaalamaa sammuu keessa isinii yaadin waliin awwaalamnee qabrii seenna malee kana akkasitti beeytan jira nu eeggaddanii magribni illee ga'e kana nu bira eeydan waan jiru dubbii haqaa namoonni ammoo waa harkaa hin qabne jechuma dhagayeef laayif irratti baatanii nama wareerina hagas qofa isiniin jira wassalaamu alaykum nu bira eegaa dubbii